Ashama harka fuunee maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo isinis akka nagaa taatan waaqayyo abdii qabna nuti nagaa keenya isiniin jenna egaa viidiyoo biraatti nuti deebinee jirra viidiyoonis maaloo jettani egaa rabalatuun dubartiidha hin beektu ijoolleen kan hin beekne jiru keessattuu ijoolleen Oromiyaa keessa jechuudha namni wariin elman hin jiru warii jechuudhaaf jedhanii miti kanaafiyyuu arraanillee shishinii kaawwattee shaashii hidhattee sa'aan kiyyaa kana beeku jechuudha duraan nan beeku gaa dubbachuudhaaf ani erga biyyaan baatirraa gale garuu bubbuleen jira ture elmeen beeku jechuudha maali ergaan duraan elmaan ture deemee itti waan deebi'eef na wallaalee jira kanaaf amma ammoo na nyaata waan harkaan tuqe waan na nyaatuuf na iitasi ani na sodaaddas warii garuu wariittisee tan guddattee warii elmaatumaan guddattee hin beektanii ijoolleen Oromiyaa keessatti ijoolleen Arsii kan wariin elmine yookiin ittisines hin jiru jechuudha garuu nama muraasa yoo ta'e malee yoo magaalaa irratti illee jiraachuu magaalaas hin jira garuu akka baadiyyaa sanitti hin jiru kanaaf immoo yoo irra fuddee tan ba'ee dubartii ta'ee shaashii hidhattee tan akka dubartiitti deema na iisamoo na iitamoo ara na isa wajjin laalla koottaas hin jedha egaa Kenapa sih? Nishi kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya waziroo bal'inarra kuna horii mokoraa jirti. Isa keessaa laafaa qabattee ilmachaa jirti kunoo isa keessaa laafaa ta'e qabattee kan biraa waan sodaattuuf yaa'u kan mootuudhaan jedhaa miiree namichatu nama wal lollaani namni biraa kan isaan lolu dhiifeeti nama laafunii lole. Kan mootu galiidhaanii jennaan galee dhirsiniitiidhaanee jechaasanii isheenis yaa'u keessaa kan daffartu ilmachaa jirti. Kanaaf kaarraa fi aannan bunaa isin obaasuu heddiinatti fakkaata. Aannan bunaa isin obaasuun ooltu natti fakkaata. Homaa ilmaan ishiitillee baay'ee meelaalaa isin murtii kennaafidha. Akkam jirtu isin fayyaa keessanii jirra nullee isinillee baga jiraattanii nageenyi isin bira akkamii fayyaan akkam oolmaa turtii bultiin akkamiin isin jedhaa xiqqoo yaa'u horiin mana waan beekaniif viidiyoon alatti mul'atu inneeti kana gadi baafne dubbii keessatti viidiyoon alatti mana keessatti waan hin mul'anneef yaa'u alatti gadi baafne kana kanaaf gibbuma keessatti jechuudha ammaaf homaa harkillee ilmaaf hin jiru natti fakkaata harka urgufachaa jirti kun akkuma isin argitan kana irraa hin fuudha. Mee akkam jirtu isin fayyaan keessan akkam nagaadhaami jirra nullee isinillee baga jiraatan baga fayyaa nagaa taatanii yeroo isaa kana nagaadhaan nu eeddan isiniin jennaa nageenyi badhaadhaa isin biratti akkammee
hormaanni bultiin turtiin akkamii Oromoon loon hin beekama waan ta'eef yaa'u dirqama. Dirqama ka yaa'u loonii aannan elmachuun giddiidha. Amma kunoo yaa'u loowwan nyaatanii jennaanii isa keechaa kan daffartuudha kan isheen amma elmachaa jirtu kuni. Kanaaf amma sirraa fuudhu kottu. Kottu maa ilmaan jirtu argeen jira. Kottu sa'aatiinis deemaa jira waan ta'eef yaa'u kana aannan mana kontiraataa deema. Kanaa kan biraatis elmama. Kanaaf amma fimee walumaa galatti garuma ishiittis hin deebisa. Ani amma itti naana jechuudha. Isheen mee waan jette isin naa jettu. Egaa kabajamtoota keenya kinoo ilmi xumureen jira. Xumuree moo dheeressa jiran? Xumureen jiran jira. Kinooti kaa'ee kottaa hin uddanii isiniin jira. Kaanumatu warra godhee fi gaa'ee taabbaatu. Anuma godhee fi isinitti meen jiraa miiree yaa hin sobaa jirti hin sobaa jirti. Hin sobaa jirti. Mee amma dhugaa dubbadhuudhaan yaa'u gisee san jalaa hin ari'eera miiree argitanii yaa'u ilmuu sodaattee tarkaa akkanatti urgofattee jirti waan ta'eef hin dhugaa kun akka amma asitti na okkubee asitti na okkubee jechuudha. Kanan na okkube. Maaliif irraayis tureen jira erga ilmuu hiisee kanaaf immoo iyyuu isaanis na wallaanee ofii kiyyaa sodaadha isarra anatu sodaate jechuudha. Anatu sodaate kanaaf immoo kaasuun na gargaare. Anaa miti kan ilmee xiyyeennoo jedhee kaasutu na gargaaree kaasuuf inni sirriitti ol beekanii ana nan beeku. Kanatti anis na sodaadha innis na sodaata kanaaf jechuudha. Garuu dubartii ta'an malee qamisii kan bal'atu jechuudha. Qamisii baay'ee kaawwatanii sarmu sa'a keenya akkanatti dubartii ta'anii shaayisiis akkanatti hidhatanii uffatanii yoo deddeeman irraayyuu kanatti na argeef jechuudha. Innaa kanaaf kana fakkaataa warroonni immoo iyyuu akkuma isin jedhe armaan dura garuu waliin bakka hundumaa hin jiran jiru miti. Gina akka Arsii keessa sirriitti jira. Arsii biyya aannaniitii biyya Oromiyaa keessa jechuudha. Keessattuu Arsiin yaani garuu gara kaawwan isin habamu Arsii keessa sirriitti jira jechuudhaani. Walitti isinee guddannee baadiyyaatti jechuudhaan beektanii ijoolleen baadiyyaa egaa ilmuu wallaaleetii miti jechuudha. Inni sodaadhaa fi tokko faana harkuma kana na okkuba jechuudha. Bakka yoo gadi qabu harmasaa na okkuba. Kanatti kaasutu ilmaa yeroo baay'ee kaasu'a namni birootis hin ilmaa. Egaa amma immoo har'a mokoreen jira dhugaa dubbisuudhaaf har'a yeroo jalqabaate jechuudha. Kan ergan biyyaan baatee dhufe yeroo jalqabaate kan mokoree garuu duraan anumatu ilma. Duraan anuma jechuudha. Namni kaasuunis yoo ta'e namni biraatis waan hin jiraanne namni biraa yaa ilmu malee anumatu ilma. Gin erga deemee deebi'anis sodaachuu qabee isaanis immoo iyyuu natti jijjiirame. Akka ani guddisee miti. Natti jijjiirame bakka maaliif fedhaa foolii nama biraa baratee kan kaasuu gisee baay'ee kan fayyadamu ilmu. Foolii isaa baratee foolii kiyya ana na wallaale. Kanaaf amma immoo suuta jedhee kan itti sissiiqaa jira. Kinoo warra kanaa amma tokko lama jedhee immoo borus ittoo siiqina barataa isiniin jedha. Kana kinoo bal'adhuun akkanatti goobaziidha isiniin jechuudha. Kota aannan dhugaan jettu ree namaan. Kota aannan dhugaan jedhu warra tsooman amma tsoomni illee tsooma gannaati. Obboleewwan keenya warri tsoomne jechuudha hin jiranii miti warri ijoolleen kiristaanaa hin tsoomanii. Warri tsoomni hin jiranii obboleewwan keenya musliimaa kan warra biraatis amantaa biraatis hin jiranii warri dankoota dhugaa isin hin jira. Kini warri kiristaanaa immoo hin tsoomu. Kanaaf immoo gaafa tsoomiin bahe hundaa keessaniifu bakka tokkotti asiyyaama gaafa sana musliima kiristaanaa jedhee gargar isin hin qoodu. Bakka tokkotti hundi keessanuu uftanii too isin gabbasa jechuudha fi dhageessanii egaa kana fakkaata. Kaasu maal jetta reeti? Bareeda. Bareeda waamicha keetiif baay'ee des nama jedha. Garuu annani hundumaa yaamtee musliima kiristaana pentee odoo hin jenne hundumaa yaamtee kanaaf yaa'u giddumaan si waraabu malee jechaa jirti ani looniin elmaa jira waan ta'eef ishiin giddumaan gannaa baasetti tanan ka yaa'u aduu akkuma isin jedhe kana mana keessatti waan dukkanaafi kanaaf immoo ani immoo taraan kiyya kan biraati ani immoo ishiin elmattee kaatee jirti gargaareesi ammaaf ani immoo gara biraatti tan deemaa aannan walumaa galatti yoo barbaadan aannan ayeetu yoo barbaadan areera yoo barbaadan oggaatiin illee jira. Oggaatiin maali? Oggaatii jedhanii kanaaf yoo barbaadan aybii yoo barbaadan dhadhaanis simachuu dandeenya. Yaa'u waaqayyoon galannaa ga'u Oromiyaan badhaatudha. Dacheen ishee bal'aadha. Dachee loonii toludha.
Kanaaf baluun har'a kaa giddumaan kun jala teeche mucha takka keessa waa xiqqoo curcur gootee toomaa harki dhukkubnaan gargaaree Lakki maqaan hin balleessini. Anamatu elme hunda. gargaaree turee ishiin immoo natu elmeetti. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa nyaata keenya torbee darbeetinis sin goggaasifnee turre amma immoo har'as waama nyaataa kanaan sin goggaasisuudhaaf aannan isinitti deebine hamma dhuftanii wajjin nyaannutti jaalalli keenya jaalala gammachuu jaalala badhaadhina hunda keenyaaf haa ta'u isiniin jechaa wajjin nyaannaa wajjin dhunnaa kottaa jaalatamtootaa fi uummatoota keenya isiniin jennaa isin jaalannaa ammaaf hojii biraan harkaa qaba waan ta'eefani gara imala biraatitti an deema. Isa hin jetture. Nagaan turaa fayyaa ta'a horaa bulaa deebanaa. Egaa maatii keenya egaa kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kanaaf egaa hundumti keessanuu warroonni maatii nuuf hin taane maatii nuuf taanu jajjabeessaa isiniin jechuu jaalannaa warroonni maatii nuuf taatanii nu jajjabeesseertan immoo guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo biraatiin immoo aga walitti deebinutti nagaan nu tura horaa bulaa isin jaalannaa waaqessin.